Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoota fi hordoftoota channel YouTube Cinaaksantuu fi warreen subscribe gootanillee galatoomaa isin jecha warreen subscribe isin godhanis akka subscribe gootan asumaan kabajaadhaan isin beeksisaa jechuudha. Duraan dursee baga gammaddan baga waliin gammannee isiniin jaa jechuudha. Maaliif jetta warreen Saudi Arabiyaa keessa jiraatan harki guddaan beespooniidhaan waan fayyadamaa jiru jechuudha. Shabaka bilaash irratti beespoonii banatee waan shabaka bilaash wal qabsiisee itti fayyadamu jechuudha. Beespooniin hundaa eega hidhamee tutturee jira, hidhamee hidhama waan akkas taateefuu appilikeeshina beespoonii daran nama fayyadu. Appilikeeshina beespooniin akka beespoon daran shabakallee hirkisuu jechuudha. Kanarra nuti bilaastoor keessa arkannee jechuudha. Okay, gamasumaan isin karaa barnootatti isiniif dabraa jechuudha. Ogaa karaa barnoota keenyaatti dabarruu wantoota guutan hedduutu jira jechuudha. Akkuma beespoonitti qaqqabanii hojjechiifachuu waan hin ta'in eegaa manneen gugguutan hedduutu jira jechuudha. Asumaan gama kiyya sirriitti na hordoftanii kana hunda isiniif gugguunnee jechuudha. Karaa fiidichaatiin waliin gugguunneetee achii booda akkasitti ittiin hojjechiifannaan isiniin jaa. Okay, isarraa kan harkattan yoo taatan gaa aapbii kana gabbuufachuudhaan dura bilaastoor keessa galtanii jechuudha. Okay, eega bilaastoor keessa galtanii haala kanaan itti barreessitanii jechuudha. Okay, haala kanaan eega itti barreessitan gaani waaniin gabbuufadhee qabuuf gaa asumaaniin open godha. Eegaan open godhe booda as tuutanii jechuudha. Iddoo kana irratti cuqaastan. Egaa aapbii kana waan ifiif gaa jarjarmaan connecting godhaniif jechuu dura seetingii keessa seentanii jechuudha. Seetingii maddii gubbaa tanaani seetingii irratti cuqaastanii. Okay, eega seetingii irratti cuqaastan booda isa kana achi deebistanii jechuudha. Haala kanaan ni deebistanii gabbuutanii jechuudha. Iddoo kanarratti cuqaastanii jechuudha. Eega iddoo kana cuqaastanii filattanii isa gadii kana SSL kanarratti cuqaastanii jechuudha. Eega haala kanaan cuqaastanii afur sadii gootanii barreessitan. Eega afur sadii barreessitan booda achi deebistan isa kana deebitanii connects gootanii jechuudha. Haala kanaan mdocs facebook.com gootanii barreessitanii gama jalaatti irratti afur sadii gootanii barreessitanii jechuudha. Haala kanaan duba okay irratti tuutanii. Eega okay irratti tuutan booda haala kanaan si bahaa jechuudha. Isa kana maasis achi deebistan sirriitti hordofaa jechuudha. Eega kana booda fiddanii kanarratti cuqqaastanii jechuudha. Okay, haala kanaan isinii bahaa. Eega haala kanaan kan isinii bahu taate tokkoffarratti isa kana raayitii cuqqaastanii fi lammaffarratti gabbuutanii ni cuqqaastan, sadaffarra ni cuqqaastan, afuraffarra ni cuqqaastan. Okay, haala kanaan ammaa itti cuqqaastanii kanaas itti cuqqaastanii jechuudha. Okay, as gabbuutanii jechuudha bakka eega guutuu kana haala kanaan gootan booda gabbuutanii maal gootanii isa connect yoo kana dhowdanii eega connect dhowdan haala kanaan isinii baa save gootan xarafa kanarratti save isinii baa save gootanii jechuudha. Eega save gootanii haala kanaan isiniif dhufuu ta'a jechuudha. Isa kana raayitii kana diimeessitanii fi jechuudha. Eega diimeessitaniif booda isa gadii kanarratti ammaasis cuqqaastan. Eega cuqqaastanii haala kanaan isinii dhufaa jechuudha. Eega haala kanaan isinii dhufe kana raayitiin qabaa lamaan kana raayitii gootanii fi jechuudha. Eega lamaan kana raayitii gootanii fi m.facebook.com gootanii barreessitan gama jalaatti irratti afur sadii godhuu barreessitanii jechuu isin. Okay irra jettaniin jechuudha. Eega okay irra jettaniin booda haala kanaan si bahaa jechuudha. Okay, eega haala kanaan isinii bahee raayitii duraanii tana takkitti tana irraa deebistanii jechuudha. Raayitii duraanii tana diimeessitan irraa deebistanii haala kanaan gurraachomsitaniif jechuudha. Eega haala kanaan gurraachomsitaniif booda asiin save gootanii jechuudha. Haala kanaan connects isiniif bahaa. Eega haala kanaan connectin isiniif bahe connects irratti cuqqaastanii jechuudha. Ammaan tana irratti cuqqaastanii jechuudha connectin isinii baanan. Okay, connects isinii baanan haala kanaan isinii fida. Eega haala kanaan isinii fidee booda isa kanarratti okay jettanii khalaas haala kanaan amma aappiin kun dhibbarraa dhibbatti dalaguu isaa akkanatti si garsiisaa jechuudha. Eega haala kanaan si garsiisee dhibbarraa dhibbatti dalaguu jira jechuudha. Aappiin kun kunooti asirratti lakkaa'u jira. Eega lakkaa'umsa kana isiniif eegalee dalaguu jira jechuudha. Kanammoo disconnects gootanii jechuudha.
disconnect seega gootan booda khalaas abbiin kun dibbaraa dhibba lagu jira waan nu hordoftanii hedduu galatooma YouTube channel keenya cinaqsan tuubee subscribe gochuu hin dagatinaa horaa bula.